warri faarsitus warri arrabsitu qabsoo oromoo irra ba'aa ta'u jirta jechuudha. Dhugaan si hima. Bu'aan takka ati gartee Khadiir arrabsitee Khadiir gootu hin jiru. Bu'aan takka Khadiir faarsitee Khadiirii gootu hin jiru. Sigale. Waa takka. Arra nuti daangaan keenya sarbamaa jira. Khadiir qabsaawaa Oromootiif hin jaami. Ani Oromoof hin qabsaawee jaami. Hay. Yeroo daangaan Oromoo sarbamu jiru. Yeroo haati Oromoo buqqa'u jirtu. Yeroo haati Oromoo boohaa jirtu. Yeroo intalti Oromoo gudeedamaa jirtu. Yeroo gartee dachii teeysan beenyaa maleen isin buqqisaa minaa maxxaa maal fiddan jee dikteetarri sheeyxaanni Oromoo irra dhaadataa jirutti Oromoo diiguun Oromoo irra bobbahuun qabsaawaa Oromooti moo sigale ka Oromoo irra qabsaa'u if gaafachuun dirqamaa jechuudha. Namoonni gariin beeki si keessa seenee sirra qabsaawaa fakkaateeti. If eeggachuun barbaachisaa beekadhu. Yeroon ammaa maal barbaaddi? Jettee if xiinxaluu danda'uu qabda. Yeroon ammaa maalitti hajamti? Yoo dhugumaan Oromoo dhugaa taate. Yoo dhugumaan saba qulqulluu taate. Yeroon ammaa yuunititti amanti moo? Yeroon ammaa gartee yuuniti is power kaniin gartee hayyoota keenya kana. Sigal gootowwan kana kaayyadhee unity is power jedhu fi kanatti haajamti moo divide addaan hiru sanitti haajamti atumtiif gaafadhu buleessu. Eega qabsaawaa Oromoo taate arra daangaa Oromiyaa kasarbamu moyyaalee kennamte dirre dhawaa kennamte cinaassan kennamte. Ani ilma Harargeetu jettaame cinaassanii kennamee bar tulluu guuledii kennamee bar sigale baabbilee kennamee bar bordoddee kennamee bar sigale shawaa keessa gartee darraa gandoota 10 olii warra soddaatii kennamee bar. Wallagga keessa bar Beenishaanguliif dachiin kennamtee dhumtee bar Gujii keessa akkasii bar ati dhuguma yoo qabsaawaa Oromoo taate arra yuunititti amantamoo an duraan aaraan qabaa waan narra fardii dhufe tanabii dhuftu ta'assaabaanii hafti sigale tanabii dhuftu ta'assaabaanii hafti tiyya tana bulfadheetiin Jaawarirra aara qabaadhus boruuf itti deebi'a sigale baale riiraa'e baale karayyuu baale duraaniin barreessee jira baatii lama duraan barreesse baale ka gurguramte baalee fi bishooftuun akka gurguramte baatii lama duraan isin hime wayin har'a isin hime sigale so akkas jetteeti qabsaawaa wanni atirra qabsooyte sun eega Oromoo qabsooyte tokkoffaa sabni tokko kan saba ta'uun aadaa fi afaan fi seenaa fi daangaa fi yoo qabaateedha. Akkuma biyyaatti sigale. Eega daangaan kee sarbame sabni ati qabsooyteef sun eega daangaan isaa irraa sarbame eega aadaan isaa tuffatamtee qeenxee jedhamte aadaan Oromoo aadaa biyya diidu jettee piippiin kunu awwaluu abdii namicha harka dhiigaa gabbahee doofaan gabbahee gaafiin Oromoo deebitee jirti jee akkasi dhaadatu waa takka nurran eeggatinaa jechuu sheeyxaantichi booyyee gaddabarsee booyyeen doofaa san miidiyaa irra gabbaasee beek waa takka wanni isin nurra eeggattan hin jirtu afaan Oromoo afaan federaalaa taha daangaa Oromiyaa kabajamaa Oromootu gartee faayidaa siyaasaa keessatti bifa isii madaaluun hirmaata bifa isii madaaluun diinagdee keessatti hirmaata jettanii wanni nurraa eedan hin jirtu wanni nuti isinii qabnu tanaa isinii taatu ni fudhattan isinii ta'uu baattu ni cafaqamtanii ni jee jira jechuudha. Sheeyxaantichi karaa awwaluu abdiitiin dabarsee jira jechuudha. Sa'aa gartee uummanni ati qabsooyteef akkana keessa jirutti
kaatee gabbaatee yoo ummata dahirte durumaanuu wanni qabsoo dhayxeefaati. Sigalee osoon saba injifachiisuun taane osoon saba mo'achiisuun taane sabni kun akka mo'annechi keessa teessee sabarra qabsaa'uufi hujii jaaqa. Sigalee hujii jaaqa. Arra yeroo wal arrabsinu arra yeroo walirra duullu aniin ati gartu kun as taa'ee hayyoota keenya kadheen gadda wal arrabsuu ture. Kadheen gadda walirra viidiyoo waraabuu ture. Kadheen gadda wal saaxiluu ture. Abadan akkanaan hin injifattan jee alhamdulillahi rabbil aalamiin hayyoonni kun arra uummanninis viidiyoo tiyyatana dhageeffatee dhiibbaa godhee tokkummaa nu barbaachise jee uummanni dhiibbaa godhee arra hayyoonni sun nyaata afaan wal kaa'u jira. Biyya keessaa sabni gammadu jira. Osoo beela'uu akkana wal nuutaa jee imimmaan kana xuruurfachuu jira. Sa'aatanatti ati yoo dhuftee uummataan adda diiga jette. Sigalee ati qabsaawaa miti. Dhugaa walitti. Sigalee. Ani osoo jaawar gabbee deebii sii kennees jaawariinis ati qabsaawaa miti hin jaan. Sigalee. Sa'aatiin sa'a amma deebii walii kennanii miti. Obboleessoo sheekha sitti ergine. Sheeytitti sitti ergine. Qeensi sitti ergine. Yaa Rabbii Muhammaditti amanii saba kanarraa dhaabbadhu jenne. Nuti waan dhufu jiru garra tanaaf iyyina sigalee. Joollee uumaan beeyne ta'ifiifuu gartee horii gurguree biyyaa bahe kana wali qabattee sigalee hay ummata kana adda diiguun walirra bobbaasuun hay qiyaamaa wal kaa'uun maaliif barbaachise yeroo ammatti yoo saba kanarra qabsaa'u akka sabni kun tokkoomee gartee diina isaa kanatti hin fuulleeffanne godhuu sigalee maaliif Oromoon jabaattee walitti araaramtii yoo nama gubuu baatte maaliif yeroo kanaa keessatti sigalee sa'aatii Oromoon arra bar waan sirraa bu'ee sigalee sagalee dhagahama jettaa gajjettee fudhachuun qabdu bar cal jettee laal sadarkaa sanirra jirti bar Oromoo. Sigalee sadarkaa tokkummaan siga akka qaawni seennetti sigalee nama wallolee anaa bakka isaa dhiifama si gaafataati jettee sa'aatii wal sossobattu jirti bara Oromoo. Hay sigalee sa'aatii namuma tokko dalagaa godhattu jirti. Isinoo warri kanaa jecha walitti duulu. Haa arrabsu Khadiir namni inni kabaju hin jirtu sheekotiin Harargee hunditti dhayxe. Aktiivistiin Harargeetti dhaqe beekaan Harargeetti dadhabne sigalee nama hundatti erganii sigalee dadhabne saniifuu wanni gartee kanaa wajjiin yeroo teessan gubdanii if rakkiftanii jirtu. Oromoon balloodha. Warri wal arrabsitanii nurraa chiiqaa meedaa jijjiirradha. Istaadiyoon bakkatti taphattan jijjiirradhaa dhukkee walirraa kaasaa. Nuti warri saba kanaa qabsaawee sabni kun haamil kaawujee gartee daangaa saba kanaa sheexaanni gurguratee fixe kana deebisiisee Oromoof Oromiyaa abbummaa isii mirkaneessuu qabsaa'us itti fufnaa jechuudha. Itti fufnaa jechuudha. Garuu maqaa sabaa dhawattanii waliin arrabsina. Arsilleen isi warra Khadiir arrabsuun erganne Harargeelleen Khadiir isinitti erganne. Dhume dubbiin. Isin hundi firraa wal dhorka. Isin hundi firraa wal dhorka. Mirga keessan. Sigalee aboo jaarsa dullacha afaan cumaa tokko kamarroon feenee dhufee beedha. Jaarsa nagartaa irra waan na duuba jira. Jaarsa dullacha afaan cumaa tokko gartanii makiinaa keessa taa'ee afaan barnu tokko santu dhufee saniif hin garsiise waan na duuba jira. So saniifuu awwanniin isiniin jiru wanniin isin kadhadhu. Isin yoo sabaa qabsaa'uu barbaaddan tiima Arsiis maqaan dhawatina Harargees maqaan dhawatina warri wal arrabsu sa'aatii ammatti namni Harargee maqaa dhawatee bineensa kana deeggaru
bar harargee ijoolleen barattuun injiinaroonni doktoroonni ijoolleen bar barumsa qabdu ta siyaasaa tana bar xafaaxaftee yaatuun si gale ta siyaasaa tana xafaaxaftee yaatuun bar hujirraa ari'amtee arra tuumboolee Mikaa'el keessa yaa'u jirti ijoolleen harargee injiinaroonni bebbeekamoon warri siyaasaa tana beera fuudhanii si gale beera sa'aa fedhan gad deebisanii fedhan ol deebisanii ka fedhan godhan kan kana fuudhanii aangorra naqatanii tana hogguma gartee barbaadan qofa yaammatanii jechuudha. Mee gaafiin isin gaafadha. Isin warra beera kanaatu dubbatu. Mee caaltuu isaanii itti gaafatamtuu ministeera magaalaa Itoophiyaati. Mee takkaa isii koriidarii tokko eebbiftu naa hime gartanii bakka koriidarii qaallichiifiif dhaabbata. Yoo akka tasaa ta'e qaallitti arba adaanee jaamtu sana fudhatee dhaqa. Namni aangoon qabu qaallichuma kana malee aangoo namni tokko qabu. Hoggi namni isiniin jiru waan keessa beeynurraa isin haasa'u jira. Waan keessa beeynurraa dubbachaa jirra jechuudha. Namni mee caaltuma isaanii fudhadhu. Caaltuma isaanii fudhadhu. Mee isii takkaa magaalaa keessaa daandii eebbiftu garte itti gaafatamtuu magaalaa isii bar. Ministeerri magaalaa isii bar. Bakka tolte isii itti gaafatamaa bar. Bakka tolte isii itti faarfamaa bar. Bakka badde isii itti gaafatamaa bar. Mee takkaa naa himaa obboleeyyan kiyya yoo na jala dabarte suuraa naa erga. Isii dhaabbattee koriidarii tokko eebbiftu. Isii dhaabbattee ispaaltii tokko eebbiftu. Hinjiru maqaafichi tattaamarti isii qofaami guutuun nama.